TPLF leenjistee fiddee maal ta'ee fidde godhu nothing. Kuni odeessituu siyaasa PP warreen kaleessa akka fardaa fe'amaa turte PP'dha. Hujii PP'n kaleessa hujii dhiifama hujii TPLF kaleessa hojjechaa turteen har'a uummata Oromoo irratti practice yeroo godhan yeroo lammaffaafidha kun. Oromoon guddifachaadhaan homaatiin godha ijoollee isaa hin beelessu hin eebessu. Lolli kun immoo kan uummataati kan waraana bilisummaa Oromoo miti kan ijoollee isaati. Ijoolleen isaa hedduutu dhiiga dhangalaasaa jira hedduutis immoo itti du'aa jira. Kanaaf ilma abbaa gadaatu bulchaa jira. Eenyu abbaa gadaa bulchaa jira warreen jettan adaraa dhaabbaddaa isa kanarraati kun waan hin malleedha waan hin taanedha. Isa kana hubachuu qabdan. Kuni sirriimatti kan hubatamuu qabudha jennee yaannan. Egaa hayyoonni Oromoo asirratti waan isiniif dhaamu hayyoonni Oromoo warreen biyya keessa jirtan warreen biyya alaa jirtan bakka garaagaraa kan jirtan hundi keessaniyyuu waa'ee ilmaan Oromoo kanarratti erga yaaddu ta'e hayyoota Oromoo qofas miti paartileen siyaasaa yookaanis immoo dhaabboleen siyaasa Oromoo taatan Oromoof dhuguma yaaddu yoo ta'e Oromoodhaaf quuqama yoo qabdu ta'e saba kana bulchuudhaaf dhaaba yoo gadi dhaabdaniitu ta'e adaraa rakkoo uummata kanaa hubadhaa. Waa'ee waraana bilisummaa Oromoo miti. Obbo Leencoo yeroo darbe maal jedhe? Waraanni bilisummaa Oromoo inni ammaa kun nama dhibaa eessaa akka inni dhufeeyyuu wanta isa hidhachiisutu jira jechaa ture. Ilmi keessan har'a ani ajjeeseetiin wayyaa warra du'een uffadha maleeti namni naa bitee miti. Ajjeeseetan qawwee bareedaa hidhachaa jira malee namni tokko naa bitee yookaan TPLF na ergachee miti. Isaan warreen ergama baraniiran warreen ergama TPLF duraa fudhachaa turan Oromoo gurguraa turan hayyoonni Oromoo dhaabbileen Oromoo har'allee irraa hin galle machiin sun nama guddaa kana arrabsuudhaan miti kan hin gadi ba'e irraa hin galle machiin isaanii akka nama tokkootti abbaa kooti baay'een isa jaalladhaa qabsoo Oromoo keessatti waa hedduu godheera waa hedduu gumaachaniiru baay'een isaan gabacha dhugaa dubbachuudhaaf garuu faayidaa uummata Oromoo irratti garuu eenyu durayyuu dhaabbachuu hin barbaannu nuti maaliif dhiigatutti cabaa jira lafeetutti dhangala'aa jira isa kanaaf warreen kaleessa ergaa baranii har'as ergaama sana qabataniitidha uummata Oromoo kana gucaa godhatanii gucaa ibsaa masqalaa godhatanii dura oofu qabeenya ishee irraa saamu lubbuu isheef gatiin laatanii fi qe'ee isheedhaaf gatiin laatanii fi jireenya ishee balleessu jireenya ishee hunkuru dhala ishee jalatti ajjeesu dubarra ishee jalaatii gudeedu qeerroo ishee jalaatii ajjeesu qarree ishee jalaatii gudeedu qabeenya ishee saamanii nyaatu mana ishee irratti gubuu gowwaa argatanii baruma baraan irratti sirbaa oolu irratti dhiichisaa oolu. Manni Oromoo warreen dhaabboleen siyaasaa hayyoonni Oromoo maaliif sin nuqqubsu? Uummata keessan bulchuuf jirtan miti. Waraana bilisummaa Oromoo miti kan bulchu. Waraanni kun kan inni barate waa'ee siyaasaa loltummaati. Uumma isaadhaa dhiiga isaa dhangalaasee fidee hayyootumatti laachuudhaan malee ofiisaa barcumarra yookaan aangoorra bahuudhaaf miti. Hin barbaadus barbaada akkasiis hin qabu. Kanaaf warreen boru biyya bulchitan jettan maaliif akkuma ayyaanni lalattu warreen halagoota maaliif taatu? Maaliif wal qeektu? Maaf wal arrabsitu? Maaf gandaa wal qooddu? Maaliif lagaa wal qooddu? Waraana kana maaliif gandatti galchitu? Maaliif garantaanetti galchitu? Waraanni kun garuu galuus hin danda'u. Nuti kaayyicha ni beekna. Kaayyoo sana nuuf galeetidha. Kanaaf warreen gandatti galchuu barbaadan qabsoo kana mooraa bilisummaa Oromoo kana mooraa waraana bilisummaa Oromoo kana qandaan qircachuu hirachuu warri barbaadan dogongoraadha irraa dhaabbadhaa hin barbaannu nuti. Nuti hundi keenya kaabaa kibbaa dhiyaa bahaa gidduu gala ilmaan Oromoo hundinuu ilmaan Booranaa Baarentummaa hundinuu tokkodha nuti. Arsiidha Baaleedha hin jennu Dawwaadha Wallaggadha hin jennu Baaleedha Harargeedha hin jennu nuti Oromoodha irbuu qabna irbuu jaalleewwanii qabna irbuu magarsaa bariifaaf qabna nuti amantaatiinis miti amantaatiinis tokko namni nu qooduu hin jiru. Kanaaf hayyoonni Oromoo wanuma hin taane warreen haasotan yaada keessan gidduutti kuttanii siyaasa mataa keessaniidhaaf faayidaa mataa keessaniidhaan sagalee gidduutti kuttanii warreen wal qoccoltan warreen wal arrabsitan kun uummata Oromoo hin fayyadu kun rakkoo uummata Oromoo hin furu kun dhibee uummata Oromoo hin furu dhibee uummata Oromoo kan furu uummanni Oromoo hirree tokkoon yoo tokko ta'e iddoo tokko waliin dhaabate inni nagaatiin qabsaa'us inni qawweedhaan qabsaa'us tokko ta'ee uummata kanaaf fala waaraa qabu fiduu qaba malee gamaa gamana dhaabbatee gandaan wal qoodee dhagaa wal qoodee amantiidhaan wal qoodee ani beekaadha ani doktaraadha ani eenyudha jechuun gatii hin qabu doktorummaan kee du'a uummata Oromoo jalaa hin baasu taanaan beekaa ta'uun kee uummata Oromoo rakkoo jalaatiin baasu taanaan maal gatii qaba? Maaliif Oromoof dubbatta? Oromoof dubbachuun hin barbaachisu. Ani keessan oola keessan jira. Waanan keessa jiru waanan keessa ooluuf rakkoo uummatichaa kana waliin hirmaachaa jira. Beelaan dheebuudhaan rakkoodhaan ani aangoorra bahuuf miti. Waraanni bilisummaa Oromoo aangoorra bahuuf miti. Fala dhabe fala waarawaa barbaada. Oromiyaanis dhawwatte waan isaaf ta'u waan irraa jiraachuu barbaadu tokko waan irraati nyaachuu barbaadu tokko Oromiyaa irraa dhabe. Hayyoota Oromoo irraa dhabe. Qabsaa'ee dhiiga isaatti dhangalaasee lafee isaatti caccabsee hayyootumatti laata dhaabbilee siyaasaatti laata meerre maal fayyaddan mee maal gootan akkas yeroon siniin jedhu jijjiiraman finne siniin jechuu komiti garuu amma miimamuma yoomitti immoo amma kana gabrummaan amma dhufe ammas waggaa meeqa nurraa turu waggaa meeqa nurraa haa burraaqu haadhumanii ammas ijoollee reef guddachaa jiran
gandummaan isaan keessatti haa ijaaramu, lagummaan isaan keessatti haa ijaaramu. Qabsoon kun hangandaa haa taatu. Kanaare Oromoon aadaa qaba, Oromoon safuu qaba. Warreen wal qeeqxan, warreen wal arrabsitan maaliif bakka tokko teessanii gatteessanii akka nama barateetti barcumarra teessanii maaliif rakkoo keessan hin furre? Maali icciitiin keessan miidiyaa irratti bahee kana farfamu? Maali yaada isin qabdan icciitii irratti icciitii Oromoon qabu kun maaliif gadi baastu? Haadha Oromoo maaliif qullaa ishee argisiistu? Abbaa Oromoo kana waraana bilisummaa Oromoo kana qullaa isaa maaliif argisiistu? Uummata Oromoo maaliif qullaa argisiistu? Wal arrabsitanii wal saalfachiistanii. Maaliif hin jedhaa lagaan? Maaliif hin yaaddanii? Maaliif hin hubattanii? Barnoonni keessanii kanaaf hin taane maaliif akka ta'u barbaaddanii? Isiniif hin galuu. Nama tutti du'aa jira, lafee tutti cabaa jira, mana tutti gubataa jira, qabeenya uummata Oromootu barbadaa'aa jira. Halagaatu nutti duulaa jira. Ollaarraa nutti duulaa jira. Diinni keenya kaleessa fira tokko illee hin qabnu, diinota hedduun nurratti qabsaa'aa jira. Ilmaan finxaaleeyyii, ilmaan habashootaan nurratti qabsaa'aa jira. Isaantu nu ajjeesaa jira, isaantu nu fixaa jira. Mootummaa Eertiraan nu fixaa jira. Ollaa nutti bobbaasee keessaaf alaan. Uummanni Oromoo kanarratti erga hin dammaqne, hayyoonni Oromoo erga kanaaf furmaata hin laanne maaliifi? Iyyi uummata Oromoo kuni, wawwaannaan uummata Oromoo kuni, beelli uummata Oromoo kuni kan namni tolche. Beela akka meeshaatti fudhatee mootummaan kun uummata Oromoo kana yeroo inni fixu, yeroo inni ajjeesaa jiru. Maaliif galeen taatanii hayyoonni Oromoo? Maaliif wal qircitu? Maaliif wal arrabsitu? Maaliif wal nyaattu? Maaliif icciitiin keessan? Kana isinirraa eeguu qabna. Ani kana isinirraa barachuu qaba. Waraanni kun kana isinirraa barachuu qaba. Maal jechuudha kun? Waraanni kun hangandaa miti. Waraanni kun hallaga tokkoo miti. Hankutaa tokkoo miti. Han uummata Oromooti. Kan Booranaa, kan Baarentummaati. Kan dhiiga Oromoo hundumaati. Kan Arsii, kan Baalee, kan Walgaa, kan eenyu miti. Manni Oromoo kun yerootti dhumaa jirutti, manni Oromoo kun yerootti badaa jirutti maal jechuudha? Hayyoonni Oromoo kanaaf dooktarummaan keessan, profeesorummaan keessan, jaarsoliin Oromoo kanarratti hin kaatanii wanta tokko hin goone, hin mari'anne, icciitii keessan hin dhoksine maal fiddume? Wal baastanii abaluun ajjeesuuf jira, abaluu akkas naan jedhe maali yoo jedhamte uummata Oromoof yoo arrabsamte maali? Haati Oromoo kunoo gudeedamaa jirti, intalli Oromoo kunoo gudeedamaa jirti, qaaniin kanarra jiru hin jiru. Abbaan barbaade yoo waasiin jedhe ati maaliif jalaan hin callistu? Dhiiga keetan akkasiin jedhu. Gaaf tokko inni arrabattiin sarabsisaatiin deebisee si faarsuuf jira waan ta'eef maaliif jalaan callistan? Maaliif wal qircitu? Maaliif icciitii keessan iddoo tokkoon keewwattan? Bakka tokko teessanii maaliif hin mari'attani? Miidiyaa, sooshaal miidiyaa isin banattan itti wal arrabsuu fi icciitii Oromoo baasuu fi qullaa haadha Oromoo kana agarsiisuu fi maaliif kun ta'uu hin qabu abadan. Baay'ee balaaleffata waraanni bilisummaa Oromoo. Hannuti dubbachuun barbaannee fi gadi baanee hannuti odeessuun barbaannee fi kana. Guyyaa guyyaatti waan waraanni kun hojjechaa oolu otoo isinitti agarsiiseeti dhuguma jiramoo hin jiru isinitti fakkaata. Nuti kan nuti barbaannu kan uummata Oromoo iddoo tokkotti walitti fidu, kan gandaan qoodu otoo hin ta'in, kan amantaatiin qoodu otoo hin ta'in, kan Baalee Arsii jedhee qoodu otoo hin ta'in, uummanni kun uummata tokko ta'ee, uummata haadha tokko, abbaa tokko ta'ee, uummata Booranaa Baarentuu ta'ee, saba isaadhaaf qabsaa'ee salphina uummata Oromoo irra jiru kana gara dhugaatti, gara dimokiraasiitti fiduudha malee uummata Oromoo kana tasgabbii argachiisuudha malee beela jalaa baasuudha malee salphina jalaa baasuudha malee abaluu akkas jedhe maal jedhe jedhamee miidiyaa banattanii wal jeequu wal arrabsuu uummata kana gandaan kukkutuu lagaan cicciruun kuni seenaan sin gaafata. Seenaan sin gaafata dhugaan sinitti mani. Seenaan sin gaafata. Oromoof kan ciisu tokko hin jiru. Nuti yoo waliif hin ciisne, nuti yoo waliin dhaggeeffanne, hayyuun keenya wallaalaa keenya yoo hin dhaggeeffanne, yoo hin gorsanne, dhaabbileen Oromoo yeroo amma kana keessatti dhumaa jiru kun. Yeroo Oromoon yeroo kanatti sababa waraana bilisummaa Oromoo jedhamee fakkeeffame uummanni kun lafarraati barbadaa'aa jiru kana keessatti hayyoonni Oromoo dhaabbileen siyaasa Oromoo marti keessan warreen dhoosaadhaaf hin jettan warri homadhaaf hin jettan maali uummata Oromoodhaaf yoo dhageessitan uummanni Oromoo ni bo'aa jira uummanni Oromoo rakkachaa jira beelaa jira beela nam tolcheedhaan mootummaan kun itti fayyadamtee beelaatiin uummata kana jilbeeffachiisuudhaaf beekaasaa hayyuusaa ijoollee ol guddattu nama ol guddatu hundumaa gadi baastee yeroo isheen rashantu yeroo isheen ajjeesaa jirtu kana mana inni waggaa meeqatti dhama'ee ijaarrate yeroo isheen jalaa gubdu qabeenya isaa yeroo isheen jalaa saamtutti maali haadha Oromoo kanaaf yoo iyyitanii addunyaa dhageessani maaliif jalaa dhokate addunyaa jalaa hin jirtanii isin Oromoo miiliyoona 70 oli kuni maali baay'inni keenya wal nyaachuu fi baay'inni keenya wal qircachuu fi moo tokko taanee uummata Oromoo kana gara nagaatti gara bilisummaatti fiduu filaata kana isiniif anniisanii deebisuu hin danda'u. Waraanni bilisummaa Oromoo siyaasa kam keessatti iyyuu karaa barbaaddaniin qabsaa furmaanni uummata Oromoodhaaf haa dhufu malee tokko iyyuu hin qabu. Ati maaliif falmite Oromoodhaaf jedhee si dura dhaabbatu waraanni bilisummaa Oromoo? Ati maaf kana goote hin jedhee si dura kan dhaabbatu hin jiru. Sobdanii marrootti hin qabatina, sobdanii sanyiitti hin qabatina, sobdanii gammachuutti hin qabatina. Kun abadan ta'uu hin qabu. Isaan maal godhani? Rakkatanii beelahaniitidha malee akkuma warra gantoonni galanii dhufaniiti kaan ministeera ta'an, kaan immoo mana gaarii keessa jiraatan isaanis harka laatanii galanii waan jireenya gaarii argachuu ni malan. Garuu saba isaaniif qabsaa'aa jirani. Uummata ijoollee guddisaa jirani. Malee isa si yaadan kana miti. Har'an isaaniin dhaadessuuf isaaniif yaaduuf miti kan inni dubbachaa jiru. Maaltu arrabsu maaltu barbaachise namas siyaasa Oromoo keessa warreen jirtan Oromoon nu ilaallata warreen jirtan aktivistoonni Oromoos taatan dhaabbileen
Oromoo dhimmi Oromoo na ilaalata warreen jettan hundi keessan ummata kanaaf furmaata waaraa walitti dhufnee fiduu qabna malee ummata kana dhufaa darbaa gabroomsa ajjeesisiisa lafarraa duguugsiisuu hin qabnu. Dhaabbiin keenya nutis waraana bilisummaa Oromoo kanuma rakkoo tokko hin qabnu gara biraa. Sodaa mootummaa kana amma kanaatti hin qabnu nuti. Argaa jirra. Arguuf jirtan ganama gadi ba'ee innis ashoofaa jiru. Sin goyyoomsaa jiru miidiyaa isaatiin qabatee. Maal miidiyaatti amantu sin? Haala qabatama lafa jirutti namantanii kunoo sinitti maa jirra? Kunoo sinitti dubbachaa irra nuti jirra waan jirruufidha. Sudaanittis hin galle, Finfinneettis mataa haaddanne hin galle nuti. Yoo gallees nurraa barreeda Finfinnee. Qe'ee abbaa keenyaati, qe'ee tufaamunaati waan ta'eef galuuf jirra sisas rakkoo hin qabnu. Garuu ollaatti hin baqanne nuti. Jirra ummatichuma keessa jirra. Ummatichuma faana du'aa jirra ummatichuma